Ayyaana fuula keenya dura dhufaa jiruuf qophii ayyaanaaf maal gochaa jirra? Booneef hawwiin maal hojjechaa jiru? Qophii ayyaanatiif galata waaqa. Qophii ayyaanaa baay'ee qophaa'aa jirra. Ayyaanni egaa sanbata dhuftu torbee lamatti gala. Egaa osoodhuma ayyaanni dhufee nu jala hin gahiin waan tokko qopheessaa jirraaniif hawwiini. Hawwiin koos kunoo akkas qimamii keessaa maal guuraa jirti? Dhagaa guuraa jirti jechuudha bishii keessa. Egaa har'a aniif hawwiini wantoota qimamii asitti argaman kana harkaan tumna jechuudha. Keessattuyyuu daabbusee yookiin arusee kan jedhani suuqirraa bittaan hin argama garuu baay'ee tokko hin mi'aawu. Kanaafi nagaan daganne nagaa fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa hawwii wajjin fataa zanaa jennee qimamii qopheessantiin jirra. Sababiin harkaan tumnuuf immoo wantoonni akka kana jajjabooni maashina balleessu jechuudha. Maashina hin balleessa. Maashina bunaatti illee daakuun hin danda'ama garuu keessattuu abishiin akkasuma gijimbilli suruma hin danda'amu jechuudha. Maashina keessatti hin gubaa jechuudha. Daabbuseenis immoo wanta biraa dhaabbataadhaan maashina kan isaa yoo ta'e malee wantoota garaagaraa amma kanatti daanee deebinee bunatti daakuu hin dandeenyu. Foolii balleessaan isiniin jedha. Egaa qimamii ayyaanaa qopheessaa jirra. Asitti saanii kana keessatti kan argitanii gijimbila jechuudha. Gijimbila haala kana fakkaatu ni cafaqee duraan goggogsee amma anaa bullaa'uu danda'e tumee gijimbila kana maalan godhaa naci shunkurtii yookiin qullubbii adii wajjin walitti bulleessee qodaa sirriitti cufuu danda'u yookiin qadaada seeraan itti qadaadamuun firiijii keessa kaawwadha. Ayyaana qofaa fi miti kan akkuma waliigalaatti qopheeffadhe gijimbilaa fi kun amma gijimbila jechuudha kan argitanii. Naci shunkurtii ganaa itti dabalaa walitti erga gijimbila akkana goggogee mana tumee walitti daakee jechuudha. Firiijii keessatti qopheeffachuufini jechuudha. Egaa daabbuseedha, abasuuda gurraacha waan meeqa jira hawwiin fataa zanaa jechaa jirti. Hawwi nagaa gaafadhu hordoftoota. Nagaa gaafadhu hordoftoota. Haa akkam jirtu? Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Eshi amma maal hojjechaa jirta? Qimamii guuraa jirtaa. Sagalee kee ol fuudhi kaa. Qimamii guuraa jirtaa. Guurtee hoo maal goota? Ayyaana tumeen Qopheessa. amma ayyaanni dhufutti innaa ayyaanni dhufu immoo hojjanna mana keessa. Goobas dhugaa. Innaa qimamii kana gaa akkuma ishiin jettee tumuu jalqabne otoo tumaa jirus gidduutti dhaabnee viidiyoo waraabne akkuma ishiin jette gaa ayyaana dhufaa jiru jechuudha. Faazigaan dhufaatiin jira. Sanbata dhuftu torbee lama ayyaanni torbee lama nu afa jenna. Kanaaf egaa jala aniif hawwii waan mana keessaa waa hundumayyuu jechuudha qopheessaa jirra. Jira egaa ayyaana waggaa ayyaantota argaa jira mitiire. Kanaaf egaa haala kana fakkaatuun tuttumaa jirra wajjin tura. Egaa daawwattoota keenya haala kana fakkaatuun anis hawwiinis qimamii fataa gochaa jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf kan inni amma tumaa jiru kuni gijimbilaadha. Gijimbilli baay'ee tokko ulfaata. Dura kukkutee kan goggogse jechuudha gijimbila. Kan ayyaanaa bichaaf miti jechuudha. Ani qullubbii adii wajjin walitti iddan akkanatti tume immoo deebisee ammas daakee qullubbii adii wajjin qopheessee yeroo hundumaa ittootti firiijii keessa kaayee ittootti akkan yoo godhuufini yeroo hundumaa kan inni akkas godhuun isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa amma immoo maal tunnaa fidii hawwisan. Wantoota akkana jajjabaataa kana maashinni nama akka gubata jechuudha. Waan akkana jajjabaataa kana maashina hin gubaa. Kunoo mooyyee kana qabaannan jechuudha. Salphaadhumatti waan kamiyyuu tumachuu hin dandeessu.
mooyyeen kunis kan sibiilati waan ta'eefi waan barbaaddan dhugaa dubbachuudhaaf humna keessa yoo ta'e malee waan barbaaddan jechuudha. Ati tumachuu hin dandeessu. Kunoo daabbusee illee sarkaan tuman hin jaaladha. Suuqirraa bitachuu hin dandeessu garuu caalatti ani kan harkaan tuman hin baay'ee tokko jaaladha. Isa natti mi'aa. Suuqirraa baaltinnaan daabbuseen hin jira arusee yookiin daabbusee namoonni tokko hin jira garuu akka filannoo keessanitti egaa wanni hunduu akka filannootti yeroo kana dirqamni hin jiru. Mana kootiin qopheeffadha. Humna qabaa yoo jedhanis rakkoon hin jiru isin jedha. Kana gaa turtiin keessanii nu wajjin haa ta'uu hawwi immoo baay'ee yaannee eessa jirti maal kan jettanii jirti hawwiin hojii ayyaana hojjechaa jirra kun dadhabnee jirti hawwiin jirta mitiire achi garagalii jira jedheen kaa Jira. daawwattootan jira naguma jedhika maaliif fataa jedhika asaayika achi garagaliiti hin qaaneffatte moo baqa hawwiin qaaneffatteetti